Egaa kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaayinaalii Oro Istuudant egaa arraas irra deebuudhaan barnoota keenya ji'oogiraafii kutaa saglaffaa yuunitii afraffaa paartii sadaffaa qabanii dhufnee jirra. Hanga xumura sagantaatti nu faana bu'aan affeerraa keenya gamanumaan gaa viidiyoo laayik sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jecha barnoota keenya gaa akka haala dureewwan lama yookaan paartii lama xumurree barannoo dabra keessatti ilaallee jirra jechuudha. Har'a immoo paartii sadaffaa isaati jechuudha kun. Kanaaf warreen chaayinaalii keenyaaf haaraa taatan chaayinaalii keenyatti dabalamuudhaan maatii chaayinaalii keenyaa taa isiniin jecha barnoota keessan guutummaan guututti hanga dandeeyyiitti isin biraan jiraan isiniin jaa viidiyoo laayik gochuutiin jalqaba isiniin jaa. Kanaaf gartee human factors jennee kanaaf gartee wantoota the factors that is influences the distribution of population jennee waa lama laalle humaniidhaa fi fiizikaalii laalle. Fiizikaalii paartii dabra keessa laallee jira. Amma immoo wantoota faca'insa uummataa irra dhiibbaa qaban haala ilma namaa faaktoriin ilma namaa hoo maali? Janneen laalle jechuudha. Ilma namaa maaltuutu dhiibbaa irra gochuu danda'a? Gartee faca'insa isaanii irratti human factorii jira. Human factoriin akkamitti ilma namaa irra dhiibbaa gochuu danda'a kan jedhu jechuudha. Kanaaf the major human factors which is influenced population distributions in Ethiopia are the following. This kanaga wantoonni gartee major yookaan gartee the major human factoroonni yookaan gartee which is have influence isaan sunuu kan dhiibbaa godhan influence yogguuniif jennu jechuudha. Population distribution haala faca'insa lakkoofsa uummata Itoophiyaa irratti waa lamaa jira. The type of the economy. Type of the economy yogguuniif jennu maal jechuudha. Economical activity baana. Sanee jechuudha. Trade fa baana. Agriculture fa baana. Pastoralist fa baana. Kana fa'aadha jechuudha. Types of economy jechuun horii horsiisuu fa'aa akkasumatti gartee daldala gaggeessuu fa'aa akkasumatti gartee qonna gaggeessuu fa'aa qonna qotachuu fa'aa isaan sunis gartee haalli gartee economiidhaa sun dhiibbaa irratti gochuu danda'a. Takka akkasumatti historical pattern population movement yookaan gartee sosochiin gartee historyidha yookaan historical time yeroo dabre keessatti yookaan dhiibbaan movementiin yoo jiraate iddoo takka irraa iddoo tokko socho'uun sababaa gartee historical pattern population movementiin wantoonni adda addaa kan godhan yoo jiraate kan jiru jechuudha. As keessatti gartee historical pattern population movement and the type of the economics there are two major major factors that is influencing on human population waan godhan jechuudha. Fakkeenyaaf jalqaba type of the economic activity yoo ogguuniif ilaallu. This type of the economic activity is performed is area strongly influences the carrying capacity of the land. Kana jechuun type of the economy jechuun activity performed an area yookaan gartee activity haala gartee sochii yookaan gocha diinagdee area strongly influence ta'u carrying capacity yookaan gartee akka gaariitti capacity carrying jechuun baadhachuudhaan capacity of land jechuun capacity that land yookaan hammamtaa lafaa jechuudha. Lafarratti hundaa'uudhaan consequently is carrying capacity of influence the number of populations is can be inhabited given area tokkorra kan jiraatu jechuudha. Consequently jechuun haaluma kanaan jechuudha. Haaluma itti fufee haaluma kanaan carrying capacity yookaan gartee capacityin lafaa yookaan gartee influenced the numbers of populations can be inhabited given area tokkorra jiraachuu. Laala amma kana jechuun lafaa fi baay'inni lafaatii fi ilmi namaa wal madaalu jechuudha. Capacityin dandeettiin laftii bartee ifirra baadhachuudhaaf qabdu hamma baay'ina uummataa san caalu bakka namoota gartee miiliyoona takka yoo jenne fakkeenyaaf kilomeetira takka ni jiraata hin jiraatu. Kanaaf gartee capacity lafaatii fi gartee baay'inni lakkoofsa uummataa wal madaalu qaba jechuudha. Hammi lafti eeriyaan sun inhabited irra jiraachuun given area san irra jiraachuudhaaf gartee baay'ina uummataatii fi lafti wal madaalu qaban. Being the country is diverse environmental cultural condition qabdi. Ethiopia's efforts ample advances of those relationship ja kana jechuun yookaan gartee being countries Itoophiyaa fakkeenyaaf hooni furanne of the diverse environmental land qabdi lafaata yookaan gartee naannoowwan adda addaa qabdi cultural conditions akkasumatti aadaawwan adda addaa qabdi. This offers appeals advice to those relationship kan wajjin godhan naannoowwanii fi gartee wal fudhannaa ilma namaatii fi naannoo gartee akkasumatti waan adda addaa qabdi. Haala lafa gartee gammoojjii badda daree kana hunda qabdi. Akkasumatti condition culturally adda addaa qabdi jechuudha Itoophiyaan. The air and the semi-arid kunolaa gartee lafa gartee gogaa fi akkasumatti semi-arid lafti gartee walakkaa gogaa jechuudha. Semi-arid and arid lowland area of Ethiopia are areas that is more stable for pastoralistic activities that is for crops farming idaaja. Kana jechuun areaan arid hogguuniif jenne lafti laa gogaan jechuudha. Aridiin yookaan gartee semi arid akkasumatti lafti gartee gogaa fi akkasuma wal keessa badda dareetan jennuun sun semi aridiin is low areadha yookaan gartee lowland areadha yookaan gartee aridii fi laal arid jechuu fi semi aridiin lowland keessatti argama. Maaliif
gammoojjii gadi dhiyaatanii isaan kun kanaafuu lafa gabbu'aadha jechuudha. Lafa gartee sirrii irra galaana gabbu'aa meetira yookaan gartee 1,400 fi gad jechuudha. Kanaafuu isaan kun isaan nan kana keessatti maaltu jira jechuudha. Types of the economic activity stable dha. More stable jira. Kanneen akka pastoralist activity. Types of the economic activity keessaa pastoralist activity daafi crop farming jira. Kana jechuun horii horsiisuudhaa fi pastoralist activity jechuun horii horsiisuudhaa fi akkasumatti farming crop midhaan qotuutu jira jechuudha. By it is natural pastoralist is an economic activity that is require large area of the grazing land. Kana jechuun by nature akka agarte it is nature uumamaan pastoralism warri horii horsiisu kun is an area economic activity iddoo economic activity yookaan haalli sochiin diinagdeedha. That is requires barbaachisaa ta'e large area irratti lafa dheedaa lafa guddaa lafa bal'aa irratti large area irratti horii dheechisanii jechuudha. Grazing dheechisuu jechuudha. Landis lafa horii irra dheechisuun grazingin gartee lafti dheedichaa horiidhaaf irra dheechisan sun large area ta'uu qabdi yookaan lafa bal'aa ta'uu qabdi. In most pastoralist areas of Ethiopia lafti dheedichaa Itoophiyaadha. The land is requirements of grazing is as large as 20 hectares or more than per head of cattle. Gartee lafti guddaan dheedichaa kan Itoophiyaa keessatti gartee beekamu kan gartee horiin irra dheetu hektaara 20 kan gahu jira. Hektaara 20 ni caala yookaan hektaara 20. Large grazing is largely hektaara 20 ni gaha jechuudha guddaan. Kanaaf the arid and the semi-arid lowlands of Ethiopia that are inhabited by the pastoralist and the semi-pastoralist or sparsely settled. Gartee kanaafuu naannoon gartee aridin yookaan gartee naannoon gogaan akkasumas semi-aridin yookaan walakkaan gogaan kun lowland of Ethiopia dha. Inni kun lafa gad bu'aa Itoophiyaati yookaan highland osoo hin taane jechuudha. Kanaafuu area kanarratti inhabited ni jiraatan by the pastoralist warri horii dheechisu ni jiraatan. Density yookaan warri horii dheechisu habitaantota jiraatu pastoralist and semi-arid pastoralist yookaan gartee warreen lafa semi-aridii sanirra dheechisu semi-pastoralist. Semi-pastoralist jechuun yookaan warreen horii horsiisuu fi gartee lafa qotu jechuudha. Sparsely yookaan dispersely osoo hin taane sparsely settled qubatu jechuudha. Settled jechuun sparsely irra qubatanii jiraatan haphinaan jechuudha. Yookaan warri horsiisonni maali bikka takkarraa noomaandiidhaa miti sosocho'oodhaa miti ni deemanii miti yookaan gartee muuvmentiidhaa miti. Isaan kun kanaafuu gartee pastoralist jechuun bikka takka bikka socho'anii mee kanaafuu settle ta'anii bikka takka area tokko over long period of time dhaaf yeroo dheeraaf waan hin turreef isaan kun sparsely haphinaan jiraatan jechuudha gammoojjii keessatti jechuudha. Kanaaf hence within the pastoralist heading population's density are extremely low jechuudha. Kanaafuu inni density jechuudha kan rukunni baay'ina ummata area lowland yookaan semi-aridii fi aridii keessatti gadi bu'aa lafa gabbu'aa dheedicha pastoralistii itti gaggeessan keessatti baay'inni lakkoofsa ummata extremely low baay'ee gabbu'aadha. This has been said earlier compared to pastoralist areas crop farming areas have great carrying capacity and high density of populations. Kana jechuun it has been said yogguuni fi gartee laallu said earlier comparing to pastoralist area daafi akkasumatti tawallafti walii qabattu lafa dheedichaatii fi akkasumatti lafa cropping farming areas have great qabdi carrying capacity lafa bal'aadha akkasumatti high density of population lakkoofsi baay'ina ummataatis iddoo gartee keessaafu qonnitii itti addatti itti gaggeeffamtuu fi ichi keessatti mas pastoralist lafti horii horsiisonni garee xiqqoon tokko jiran keessatti lafa akkasii keessatti keessaafu lafa qonnaaf jechuudha. Keessaafu lafti qonnaa maal jechuudha baay'inaan namni irra jiraataa jechuudha. Maaliif muuvimentii waan hin gaggeessineef bikka takkatti waan ta'aniif remain ta'an is long period of time dhaaf bikka takkatti waan ta'anii jiraataniif gartee baay'inni lakkoofsa ummataa density populationiin gartee iddoo compared ta'e keessatti laata. Compared bikka tana laalu. Compared to pastoralist area and bikki isaan lamaan jiranitti baay'inni ummataa guddaatu jira. This is typically the case in the highland area of Ethiopia. Laalkattee beektuun fakkeenyaaf guunuu fi highland Ethiopia. Highland Ethiopia kan elevation in altitude bikka baay'inni ummataa lakkoofsa ummataa sirri jiru jenna. Where is natural conditions bikka qabeenyi uumamaa guddaan are stable dhaabbataa ta'etti jechuudha. For crop cultivation bikka midhaanoo adda addaatti oomishnu. It is their crop farming qonna gartee highland area irratti qonna akkasumatti lafa ol ka'oo irratti man lands and ratio is significantly higher than one of the pastoralist lowland gartee man land ratio hammi namni lafa olaanaa yookaan lafa qonna itti gaggeessinu lafa gartee cultivation itti gaggeessinu lafa qonnaa bikka gartee qonniti itti gaggeeffamtu jiraatu namni itti jiraatu sun lowland yookaan lafa pastoralist dheedicha itti gaggeessinu irra caalaadhaatu bikka ol ka'oo irra jira jechuudha. Irra caalaan namaa bikka ol ka'oo irra jira Itoophiyaa keessatti jechuudha. However, the crop farming areas of Ethiopia do not have an uniform carrying capacities of
or population density kana jechuun however ta'ullee the crop farming agortee qonniti area lafti bikki midhaan itti qonnu sun of Itoophiyaa keessatti do not have uniform wal fakkaataa miti bikkummaan qonnaa sun carrying capacity of population density baay'ina lakkoofsa uummataa baadhachuu irratti bikkummaan qonnaa sun garagara jechuudhaaf deemaa bara. Population density is significantly influenced by the types of crops cultivated. Kanaafuu population density rukunni baay'ina uummataa is significantly barbaachisaadha. Influenced bikkinni dhiibbaa akka gaariitti qabu bikkatti jiru by the type of Ethiopia keessa the most cultivated crops areas clearless gartee bikkoo gartee most cultivated Ethiopia gartee the most yookaan the major production bikkatti gaggeeffamu jiru bikka akka gaariitti qonnitii itti gaggeeffamtutti baay'inni lakkoofsa uummataa guddaadhaaf deema. Kanaafuu careless haaf gartee bikka callaan ga'aan jirutti jechuudha. Yookaan relatively low yield yookaan per unit akkasumatti therefore these are tend to have relatively low carrying capacity and the population density dha. Kanaafuu Itoophiyaa keessatti gartee bikki baay'inni lakkoofsa uummataa heddumminaan itti jiraatu jechuudha. Is mostly cultivated crops bikkatti goddeeffamtu are cereals bikka callaan baay'een itti jiru jechuudha. Cereals have relatively low yields ni qaba per population density in contrast the southern inset fakkeenyaaf inset goonee fayyadnu southern western part of Ethiopia kan itti beekama wanni inset kun warqeen jechuudha. And the coffee growing bikka bunni itti godditu regioning of the country have great yield to per unit area kana keessatti gartee in contrast ni jira jechuudha bikka gartee southern part of Ethiopia keessatti fa inset irratti baay'inaan gartee itti oomishni guddaan warqee free warqee tana akkaataatti nyaatamtu jira. Akkasumatti in the coffee growing bikka gartee achittis bunni sirriitti jira. Regions of the countries have great yield qabdi per unit area keessatti bikka baay'inaan uummata itti guddaati jechuudha. This is an important reasons for every high populations kanarraa ka'uudhaan barbaachisummaa guddii qabdi. Every yeroo mara high population density tu jira jechuudha. In some zone bikka warada of the southern regions that is you read to earlier gartee jalqabarraa kaasee akkasumatti warada tan jedhu tan southern region naannoo southern tan argamtu kibba Itoophiyaatti baay'inni lakkoofsa uummataa baay'ee guddaadha jechuudha. The development of the commercial farming in some parts of Ethiopia gartee guddinni daldalaa jechuudha. Commercial farming jechuun oomisha daldalaa jechuudha. Waan tokko commercial qoqqottee gurgurachuu jechuudha. Kanaaf development guddinni yookaan oomisha daldala Itoophiyaa paartii Itoophiyaa sachaas Awaash fa'aa keessatti hogguun ilaalla. Is another significant factors yookaan ulaagaawwan barbaachisoo in the population movement gartee akkasumatti sosochii baay'ina sochii uummataa their effects of population distribution ka godhan ni jiran yookaan faffaca'insa uummataa irratti dhiibbaa kan qaban. Akkasumatti some decades ago there were very few lakkoofsi baay'ina uummataa decade yookaan gartee waggoottan kurnan darbanitti waggoottan kurnan tokkotti xiqqaadha very few populations in the Awaash Valley keessatti. However ta'ullee because of the development of any small a few larger yookaan gartee commercial farming is several thousand settlement in migrators peoples is found there kana jechuun gartee kana ta'ullee garuu ammoo however ta'ullee because of the development many small and a few large yookaan gartee development many small yookaan baay'ee xiqqaa kan ta'ee fi akkasumatti few large commercial farming qonna yookaan oomisha daldalaa waa xiqqootu jira ichitti jechuudha. Several thousand kanaaf waggoowwan thousand kumaataman jechuudha. Of settled qubatee ture and migrator imalee ture iddoo sanitti jechuudha namni jechuudha. Kanaaf peoples are found there. Ichitti garuu ni argama jechuudha. Haa ta'u malee Awaash keessatti namni baay'inaan commercial farming yookaan oomisha daldalaa kanneen akka maangoo, kanneen akka gartee burtukaanaa, kanneen akka mandariinaa, kanneen akka muuzaa, kanneen akka abukaadoo, kanneen akka isaan kun dinnicha moosee wannoon kana kun hundi commercial farming kan jennuun kana isaan kana hundaatu Awaash laga Awaash sanarratti oomishama. Kanneef gartee uummanni achitti found ta'ee jira jechuudha. Ethiopia is urban and the industrial growing expansions are other human factor. Other human factor. Tokkommaas maali? Amma laalu jira economical activity laalu jira. Ammallee gartee wantoonni lama yookaan gartee dhiibbaa akka godhan maaliin human factoriin waa economical activity laalu jenna. Agricultural fi trade fi tokkommaas industry dhufne jechuudha. San lama laallee jira. Industry dha. Kasadafaa activity kan dhiibbaa human activity expansions of human factor irratti dhiibbaa qaba. Bring to about the population distribution irratti over time yeroodhaan jechuudha. And they are responsible for considerably special variation population density
and it is percent kanaaf gartee industriyaaliinis akkaataa itti dhiibbaa qabu jira industiriin akka itti dhiibbaa qabu jechuudha fakkeenyaaf naannoowwan industirii kanneen akka fakkeenyaaf magaalaawwan industiriin badhaadhaan Itoophiyaa keessatti Addis Ababa Dirreedhaafaa yoo furan kanneen akkanaa kana keessatti faafrikaan adda addaa hedduu jira kana keessa hojjechuudhaaf namoonni baay'inaan achitti jiraatan kanaaf gartee dhiibbaa baay'ina uummataa irratti dhiibbaa qaba jiraachisuu fi jiraachisuu dhabuuti bikka industirii hin jiratti baay'inaan hin jirani bikka industirii hin jirutti namni industirii keessa hojjechuudhaaf ichitti jiraata waan ta'aniif industiriinis haala kanaan ekspanshin ta'ee babal'achuun industiriitis dhiibbaa qaba historical pattern of population movement yooniif jennoo kana hawguun ilaala historical pattern population movement jechuun in Itoophiyaa keessatti also the another human factors affecting population distribution jedha wanta gartee another human population factor dha wantoota dhiibbaa movement population distribution irra godhan keessa historical pattern dha Itoophiyaa keessatti jechuudha. Kanaaf isa kana hanganumaan kaayee bira kutee jechuudha. Kanaaf gartee inni kun gartee akka dhiibbaa qabaatu isin beektaniituma beekuu qabdanii jechuudha. Kanaaf asitti kattee immoo urban and rural settlement patterns kan jechuudha. Urban jechuun yookaan gartee magaalaa jechuudha. And rural jechuun ammoo baadiyyaa jechuudha. Settlement jechuun ammoo qubsuma jechuudha. Patterniin yookaan haala qubsuma uummanni gartee magaalaadhaa fi baadiyyaatti jiraatu haala qubsuma uummanni baadiyyaarraa magaalaa galee itti jiraatu haala qubsuma uummanni gartee baadiyyaa fi magaalaa keessa ittiin jiraatu kana as keessatti ilaallaa jechuudha. Kanaaf the term of the settlement termii yookaan jechi settlement jedhu kun jechi qubsuma jedhu kun refers to the characters nu argisiisa bar characters of groups yookaan amala groupii of populations uummata walitti qabame into the occupy kan hojjetu unities together waliin kan walitti qabame within the facility and the form of the house and the streets which is serve as the inhabitant kana jechuun bar jechi population settlement jechuun maal jechuudha qubsuma jechuudha ismaanu jechi qubsuma jedhu kun wanni nu agarsiisu karaktera yookaan ulaagaa uummanni walitti groupii ta'ee namni walitti ijaarame into the occupy occupants yookaan gartee walitti qabame unities tokkoomee jechuudha together wal faana jechuudha within the facility in the form of housing maneen wajjin akkasumatti streets diliiree walitti dhaabbate which is the serve tajaajila harkatu jechuudha inhabitant bikka takka wajjin jiraatu jechuun qubsuma jechuudha jechuun nutti himaa jira jechuudha kitaabni keenya it is also akkasumatti defines nuuf ibsa as a place iddoo in which people live uummanni itti jiraatu caring out of varieties of activity gocha economical activity adda addaa qabaatee uummanni iddoo takkatti wajjin jiraatu jechuudha nuuf ibsa it's also define godha settlementiin waa hedduu define godha laala amma maal define godha in which place iddoo gartee caring gartee uummanni itti walit baadhatee wajjin jiraatee haala economic activity kuunni daldalata kuunni qotata kuun akkasumatti industrii keessa hojjeta kuun hojii mootummaa hojjeta haala gartee economical activity adda addaa jirutti nu barsiisa to make their living waliin jiraachuudhaan such as trading jiraachuudha economic activity agriculturing jiraachuu manufacturing warshaawwan industiriin jiraachuudha gartee define godhee ibsee nu garsiisa termiin settlement jedhu kun termiin qubsuma jedhu kun jechuudha. Kanaaf the origins of settlement can be tracked yookaan be traced back to the caves where people cease together for protections against the natural force or defense against rival tribute kanaaf origins of settlement jechuun origins bu'uura yookaan originiin qubsumaa can be traced back to the cave eessa jira caveidha is originally settled namni eessa keessa jiraachaa ture jechuudha during the ancient times jechuudha yeroonii fi bara durii keessatti ilmi namaa baak eessa keessa cave keessa jiraachaa ture holqa keessatti eeganaa shelterii harkatee dawoo harkatee mana jiraachuu eegale malee where people's gathering and protectioning against eguuniif uummanni gartee gathering walitti qabamuu and protections against natural force or defensive against rival tribe eguuniif ifirraa dheerkuuf deemu la people's gathering protections eegumsa walitti qabame protection argachuudhaaf against ifirraa godhuudhaaf natural force humnoota uumamaa akkasumas or defense against rival tribe gosoota fincilan kanneen namaa ta'u ifirraa dheerkuudhaaf jecha cave keessatti originally namni jiraachaa ture jalqabaaf jechuudha. Gaafa hunting and the gathering life of way gaggeessan jechuudha gaafa history boqonnaa tokko keessatti sirriitti understand gootanii jirtan jechuudha kanaaf there are varieties of settlement ture yookaan qubsuma adda addaa and they are changing kan jijjiirama rapidly over time yeroodhaan jechuudha they including yeroodhaan jijjiiramaa dhufe including hamlets qubsuma hamlets magaalota isaan kun village towns cities metropolis isaan kun hundinuu haala qubsuma iddoo namni itti jiraatu megalopolis tan jennu and it is isaan kun hundinuu haala qubsuma adda addaa jechuudha in the cases however ta'ullee settlement is designated are organized only of human beings together within their resident and building stories of factors
warehouse and the paths and streets jennaan jechuudha. Kana jechuun qubsuma adda addaati. Settlementiin there is including igartee however ta'ullee settlementiin tun is designated or the organizing walitti ijaarame yookaan colony of human beings ilmi namaa walitti qabamu together waliin within the designated akkasumatti building keessa designated irraa ta'u building yaa ta'u store yookaan factory adda addaa warehouse illee haa ta'u and pies karaa irra haa ta'u yookaan street irra qaxxaamuru akkanatti karaa makiinaa moggaa bichaa jiraachuu haa ta'u qubsuma adda addaa haala qubsuma adda addaati isaan kun hundinuu gayyaanii understand goonee sirrii hojii magaalota kana hunda jechuudha. Kanaaf different settlement jira types developed mainly in response to some physical and human factors. Different settlement jira qubsuma adda addaa types develop kan guddata mainly response to the some physical and human dha jechuudha. Haala uumamaatii fi haala ilma namaatiin. Study of the settlement qorannaan qubsuma are the concerned within the facilitated gartee are concerned xiyyeeffannaadha yookaan facilitated the human construct yookaan gartee kan inni hirma facilitate kan godhudha yookaan human construct ijaarsa uummataa and the process of living waliin jiraachuudha yookaan an area tokkorra and using to fayyadamuudha to the resource qabeenya tokko waliin fayyadamuu fi naannoo tokko waliin jiraachuu jechuun gartee study of the settlement areas concerned wanta xiyyeeffannaa yookaan gartee maalitu qubsu qorannoo qubsumaa jechuun xiyyeeffannaa waliin jiraachuutii fi yookaan bakka takkatti waliin jiraachuutii fi walitti ijaaramuutii fi qabeenya uumamaa tokko waliin fayyadamuu jechuudha jechuudha yookaan qubsuma qorachuu jechuun natural settlement qubsumtii uumamaa are the studies as the strategically as possibly within the respective natural features such as waters, fuels, foods, on fuel, food, and protections, as well as access to the transportations to the communication. Jennaan jechuudha. Kana jechuun natural settlementiin qubsumti uumamaa jechuudha. Studies strategically wantoota irratti hundooti qabdi. Possibly within the respectively natural features. Amaloonni uumamaa yooniif jiraatan qubsuma natural uumamaa haala gartee naturaliidhaan guniif qubsuma tan laallu qubsumti tun naturaliinis haalli uumamaatis fiizikaaliinis yookaan gartee naturaliinis jechuudha. Qubsuma uumamaa tana irratti dhiibbaa gochuu danda'an bika gartee natural haalli mijataan jiru biqiltuun gaggaariin jirtu bishaan gahaan jiran nyaanni gahaan jiru bika bareedduu jiituu taate iddoo goggee dura namni bika san filataa miti tanaaf naturalii irratti natural feature guniif jennu amaloonni uumamaa kanneen akkanaa natural kanneen akka watarii bika bishaan jiran fuel bika gaasonni uumamaa jiran kanneen akka gaasota uumamaa kan baafnee gartee itti fayyadamnu jechuudha. Petroleum kan jennuun kan food bika sooranni jiru protectioniin eegumsi adda addaa kan jiru access transportationin gahaan bika jiru akkasumatti communicationin gahaan bika daldalli gahaan yookaan gartee communication wal qunnamtiin gahaan bika jirutti jechuudha. Haala uumamaatiif haala ilma namaa jidduutti natural featurein bika kanaa kanarratti gartee namni filateetichi jiraata waan taateef naturaliinis gartee dhiibbaa gochuu danda'a. jennee ilaaluu dandeenya. Itoophiyaa settlement is broadly categorized rurals and urban. Itoophiyaan tun hogguu ni filaallu qubsuma isii tana irra caalaan categorize ni qoqqoodama. Rural and urban magaalaa fi baadiyyaa jennee qoqqoodna. Rural jechuun baadiyyaa and urban jechuun magaalaa. The primary basis of this is detachment are the dominated economical activity is degree of population in the density. Primary yookaan gartee beesiin bikki namni jalqaba gartee dominate godhee jiraatu gartee economical activities degrees of population density gartee economical activity irratti hundaa'a haala gartee sochii dinagdee isaanii urban settlement areas usually branded by the non agriculture magaalaa keessatti agriculture hin jirtu agriculture zone tan nan bakka agriculture hin jirtu jechuudha economical activity agriculture economic while rural keessatti immoo settlement tropical agricultural baadiyyatti kanaafu living social hawaasni jiraata jechuudha kanaafu social cultural and physical yookaan gartee physiological and the difference said to natural rural and urban settlement in Ethiopia can very well be distinguished by people's densities which are generally very high in urban settlement compared to the relatively low density of populations in rural settlement area kana jechuudha. Kanaaf gartee kana jechuun maal jechuudha? Urban settlement keessatti baay'ee gartee kan hin beekamne living social hawaasni gartee living socials is cultures and waan gartee waan physiological difference jira waan gartee haala hawaasummaa haala aadaa difference adda addaa jira said to rural iddoo baadiyyaatti urban settlement qubsuma baadiyyaa fi magaalaa jidduutti in Ethiopia can be very well be distinguished wantoota kana ni qabdi by population density yookaan gartee densities which are generally very high guddaadha urban settlements compared to the relatively low density of populations in rural
settlement area dha kana jechuun which is area iddoon area no kan generally very high itti ta'e ummanni itti guddatu in is urban dha iddoo magaalaatti settlement is compared oguni for bira qabne to relatively low xiqqaadha density of populations in rural settlement area keessatti baay'ee xiqqaadha jechuudha. Rural settlement qubsuma baadiyyaa oguni filaal. Rural settlement is names given to maqaa maal nu kanna given to all village baadiyyaa hunda village hunda sorry gandoota hunda yookaan dispersed scattered yookaan gartee bikka dispersed ta'an faffaca'anii jiraatan jechuudha. Scattered takka tattabaanii namni irra jiraatu. Baariyaa yookaan gartee baadiyyaa keessa amma gulaalle akkam baay'ee manneen adda faffagoodha. Magaalaa keessatti wal xaxaadha gibbii gartee iddoon laftinuu gartee iddoon babal'aan ni jira hin jiru. Kanaafuu rulariin dispersedidha yookaan gartee scattered faffaca'anii bikka uummanni jiraatanidha. Settlement is areas for far from urban centers gartee fagoodha ammas baadiyyaa magaalaarraa seenterii magaalaarraa. Such as settlements are very dispersed baay'ee adda faca'anii jiraatan and are the dominated by the isolated homestead isintu maal jala ramadamti homestead jalatti ramadamti jechuudha. Kanaaf this inhabited haalli jireenyaa ruularii settlementii kun qubsuma baadiyyaa kun are mainly engaged ni jabeessa agriculturally qonnarratti hunda. Settlement in rural area ammoo Ethiopia's can be broadly baay'ee guddaadha grouped into two bikka lama qoodama permanent yeroo dhaabbata permanent jechuun dhaabbataa jechuudha. Kan dhaabbataadhaaf irra qubatanii fi temporary settlement qubsuma yeroodha jennee tan bikka lama qoonnu tan magaalaa Itoophiyaa keessatti argamtuudha jechuudha. Primary settlement qubsuma agartee permanent settlement sorry permanent qubsuma dhaabbataa tan jechuudha. Qubsuma dhaabbataa jechuudha. Settlements are considerably permanent if their locations do not frequently change and if they remains the place for more than 10 years gachanna jechuudha. Settlementiin yookaan haalli qubsumaa are considerably the permanent dhaabbataa jennuun if their locations yoonii fi location do not frequently change haalli teessuma lafa sanii yoo jijjiiramuu baate jechuudha. Yeroodhaaf haalli teessuma lafaa yooniif jijjiiramuu baate frequently jechuudha yeroo mara yoo jijjiiramaa ta'uu baate if they remain yooniif dhaabbataati is place yeroo iddoo sanitti for more than 10 years waggoota kurnan ni dabalatee akkasumatti yooniif naannoon sun gartee haalatu adda addaatiin jijjiiramuu baatte qubsuma dhaabbataa jennaan. In this since most rural settlement irra caalaan magaalota over the highland area of Ethiopia dha lafoota olkoo Itoophiyaa dha permanent magaalota dhaabbatoodha. Kanaaf the permanent rulers yookaan gartee qubsumti gartee kanaaf permanent rulers permanent ruleriin yookaan gartee settlement of Ethiopia is mostly associated within the Mali crop farming and highland areas of the country ti wajjin wal qabataa jechuudha. Kanaaf gartee in the sense the most rural settlement qubsumti baadiyyaa Itoophiyaadha jechuudha. Every high areas of Ethiopia are permanent dha. Kanaaf the permanent ruraliin qubsumti baadiyyaadha. Kanaaf settlement populations of Ethiopia mostly associated maali wajjin wal qabata crop farming qonnaa wajjin wal qabataa jechuudha. Bika qonniti yeroo mara gartee eriyaan sun yooniif jijjiiramuu baate qonna yeroo mara namni irra qotee jiraata yooniif ta'e yookaan ni qotan yookaan yooniif change haala qilleensaa haa ta'u haala roobaa haa ta'u yooniif ka jijjiiramu ta'e yeroo mara dhaabbataa yooniif hin taane jijjiiramaa jechuudha. Kanaaf the permanent rural settlement of Ethiopia can also be broadly divided into two. Kanaaf gartee the permanent rural qubsumti baadiyyaa gartee uummata Itoophiyaadhaa bikka lama qoonna. Isaan keessaa the scattered diffused or dispersed kan jennuun akkasumas settlement and the grouped kan jennuun yookaan gartee kan groupii ta'anii wajjin jiraataniif kan dispersed ta'anii scatter la qubsumti baadiyyaa uummata Itoophiyaa bikka lama qoonna. Qubsuma gartee adda faffaca'anii baadiyyaa keessa jiraatanii fi qubsuma gartee walitti qabamanii uummanni baadiyyaa keessa bikka takka jiraatan isaan kana. Settlement in area of the scattered bikka irra faca'anii jiraatan sun scattered bikka bittinnaanii jiraatan sun homestead area jennaan jechuudha yookaan separated by the relatively long distance baay'ee tan gartee adda fagaattee jirtu gartee long distance fageenya fagoodhaan homestead tan jennuun jettanaa jechuudha baadiyyaa. On other gartee handis gama biraatiin grouped settlement tan jennuun characterized by the large numbers lakkoofsi baay'ee ta'u uummataa kan groupii ta'ee guddaan irra jiru. Homestead concentrated in one place gartee of homestead concentrated jennaan jechuudha yookaan in one place iddoo gartee baay'inni lakkoofsa uummataa guddatee irra jiraatutti jechuudha.
In Ethiopia keessatti darg regimes garoo bulchiinsa dargiidha. Compulsory visualizations programs result in the formations of group settlement villages in many parts of the country keessatti yeroo bulchiinsa dargiidha. Waan safara jennee akkasitti barganda gandatti akkasitti adda qicanii jiraatan san baan yeroo san jaaramte jechuudha. Village keessatti namoota iskaataritti faca'ee baadiyyaa keessatti akkanatti jira jiru kana dargiin fuudheetuma baadiyyuma keessatti ganda tokko walitti qaba safara godha jechuudha. Safara jaanii bikka illee eriyaa tokko ni jirti eriyaa tokkotti amma faca'atee namummoo lafa fi riddachee jira jechuudha. Waan san baan isiin sun eegaltee jirti jechuudha. In many part of the country kana keessatti most of part of the inni maaliif akka gartee bulchiinsisaa isaaf mijaa'uuf akkas godha jechuudha. Bikka takkatti nama akka harkatuuf jechuudha. In the most part of the northern regions of the country such as the settlement have remained. Northern ammoo remain taatee tafte in place of years within the idea that they would enhance to communal ownership of land and to the province of the social service jennaan jechuudha. Kanaaf in most part of the northern Ethiopia taguni ilalle of countries such as the settlement have remained. Settlementiin sun akkasumatti hafte namni hin facaane in the place of 4 years within the idea that is the would enhance fooyyeensa idea yookaan yaada fooyyeensa fidee jechuudha waan ta'eef. Communal and the ownership yookaan gartee ownership yookaan gartee of land abbummaa lafa and the provisions gartee akka haala hawaasummaa kan dabareetti jechuudha service tajaajila waan kanneef jechuudha. However, ta'ullee because the programs was haalli gartee fooyyeensaa kun gartee kan gartee conducted by forcing the peoples ummata dirqisiisuudhaan into the village against the will and they survive tajaajila akka kannaniif were not exist the peoples to begin into return to their originally site in the manner of kan gartee reverse movement kana jechuun gartee haa ta'u malee because the programs fooyyeensi kun was conducted amala maalii qaba by the forcing peoples ummata dirqisiisu in villages against baadiyyaa keessatti yookaan gartee against godhu the willing to end the services were not existed to peoples began to return to their originally site isaaniitti gartee akka hin deebine dirqisiisu originally site iddoo isaan duraa qobtamanii jiraatanitti gartee service to were not existed not yookaan existant akka jiraatu godhe jechuudha. Namni gartee originally place isaa iddoo duraan irra jiru mana isaa irraa dhiisee gartee return to akka hin taane in manner to the relevance movement akka hin godhamne. Kanaaf this is movement haalli sochii kun began to even before the remain hafaa ta'eeti ofe was overthrows hanga gartee eega inni kufee booda jechuudha. Dargiin kufeellee wanti kun maali itti fufu jechuudha. Began to even before remain ta'eeti omaa itti fufu. The government of the will leave their original settlement site garuu ammoo governmentiin isa boodaan dhufe leave akka deeman godhe original site namuu iddoo ofiitti akka deemu beside to the resettlement irra deebi'anii akka qubatan programs akka fooyya'u of the FDR Democratic Republic of Ethiopia eega fooyya'e jechuudha. Gartee FDR eega dhufee booda yookaan Federal Democratic Republic of Ethiopia eega dhufeen booda haala namuu gartee iddoo isaa jiraachuu bilisummaan akka argamu kan godhe implemented to within the similar administration region gartee eega dargii booda haala kana fooyya'isee jechuudha. Kanaaf temporary settlement qubsuma yerootu jira. Haala gartee yeroodha. Temporary yeroof kan qubatu. Temporary settlements are the mobile settlement ida. Sosocho'aadha. Inhabited kan jiraatu. Enhancing in nomadic kan jennu kana bar. Temporary kan jennu kan nomadic yookaan pastoralistic nomadic tokko horsiisa bulaa jechuudha. Nomadic nama sosocho'u jechuudha. Temporary settlement haala sosochii nama horii horsiifatu. Peoples of the lowland area Ethiopia keessatti kan jiraatan jechuudha. Kanaaf the Rift Valley of regions and the lowland of the west and the east and the south Rift Valley yookaan naannoo Rift Valley naannoo lixaa bahaa yookaan kibbaa fi akkasumatti characterize hootidha ho'aadha dryidha gogaadha conditions haalli isaa gogaadhaa fi ho'aadha. Kanaaf this is harsh climate qilleensi isaa hamaadha. Conditions haalli qilleensa isaa hamaadha. Forces peoples ummata ni dirqisiisa living in those areas the seasonal and the move from the area another within the year harsh yookaan gartee hardest kanaaf gartee ummanni gartee living ni jiraata. This area kana gartee maal seasonally yeroodhaaf jiraata. Move ni socho'an ichi booda from one area tokkotti to another area biraatti within their hardest gartee horiitii isaanii tikfachuudhaaf haala qilleensaa badaa diraayidhaa fi gogaadhaa fi hootii ta'e kana ho'aa ta'e kana jidduudhaa deemuudhaaf temporary kana duraa deeman jechuudha. Kana jechuudha temporary settlement kan jennuun. Kanatti aansee kan jiru ammoo eenyu jechuudha urban settlements kan jiru jechuudha.
Kanaaf qubsuma magaalaa jennuun kana jechuudha. Urban settlements another hands are always large and the compact to nodal jennaan jechuudha. Urban settlementiin qubsumti magaalaadhaa tun is always large dha. Yeroo bal'aa yeroo hunda bal'aadhaa fi compact dha yookaan gartee kan walitti compact dha jechuudha. Nodal dha. Akkasumatti it is the rural area irra jechuudha. In the rural iddoon magaalaa baadiyyaadhaa immoo settlements that is concerned is chiefly dha. Within the primary dha. Yookaan gartee chief la yookaan ogguniif jennu bikka gartee nama gartee chief liidhaan yookaan gartee halaqa afaan akka nama wanta tokkotti buluudha jechuudha. Primary akka jalqabaatti jechuudha. Productions is mostly commonly agricultural dha. Ammas wanni isaan irratti hundaa baadiyyaatti. In return to settlement, return to urban settlement itti magaalatti contract is contract to primary goods production. Isaan maali? Isaan primary most commonly agriculture dami. Isaan ammoo goodidha. Meeshaawwan adda addaa oomishuudha. By the farmers and mini miners or lumbers yookaan lumberers and are processed in manufactured in the plantedha jechuudha. Oomisha warshaa keessatti naquudhaan oomishan transported kan godhanidha jechuudha. Bought to kan bitan sold gurguran akkasumatti financed gartee maallaqatti gurguranii jechuudha. Akkasumatti maal oomisha adda addaa waan adda addaa oomishuudhaan jechuudha. Farmarootaaf qotee bultootaaf miners warreen albuuda baasuuf lamber maaniidhaaf akkasumatti and the processed by the manufacturer warshatti fayyadamuudhaan manufacturing plant itti and the transportation kan godhudha. Akkasumatti gartee kan the offanidha. Both kan irraa bitanidha and the sold to akkan akkasuma gurguratanii waliin gurguruudhaaf kanaa jira magaalaa keessatti daldala fa'aa jira jechuudha. Kana baana jechuudha. Kanaaf urban settlementiin ammoo including the resident in cities and town in addition to urban settlementiin akkasumatti including resident in city dhaa fi gartee magaalaan jechuudha. Town naannoo magaalaadhaa fi city fi townis magaalanuma garuu ammoo haala qubsuma uummataatiin wal dhaban. Isaan kun hundinuu in addition kanatti dabaluudhaan urban centers have always been centered of civilization dha. Iddoon magaalaan gartee qaroomina civilization jechuun maanuu jechuun civilization jechi qarooma jechuun maal irraa dhufe bara. City yookaan gartee akka gartee ancient civilization yookaan history irratti baratanitti jechuudha. Akka jirutti jechuudha. City state jechuudha yookaan gartee city citizens jechuudha. Lammiilee magaalaa jechuudha. Civilization warra qarooman kanaaf jechuudha. Kanaafuu qaroominni seentara magaalaan madda yookaan handhuura seentarii qaroominaati. And they are the intellectual seentarii hayyootaati. And the social capitals seentarii yookaan kapitaala dinagdee hawaasaati. Performing functions for the politicals. Akkasumatti seentarii yookaan haalli bu'aawwan siyaasaati. Education seentarii gartee barnootaati. Magaalaan akkasumatti social characters haala gartee amaloota gartee hawaasummaa keessatti seentariidha jechuudha. Kanaaf more vitals is urban seentariin ammas is economically spheres are major transportation qabdi. Wantoota ittiin imaltu is mainly yookaan assembly and the break of bulk yookaan bulk point is the great market and the major facilitation yookaan gartee financial modelis akkasumatti tan qabduudhaa fi transportation haala yookaan gartee makiinaa haa dabalatu xiyyaara haa dabalatu kun hundinuu akkasumatti financial noodisiin akkasumatti eessa keessatti jira jechuudha. Baankiin adda addaa eessa keessatti jira jechuudha. Magaalaa keessatti jira jechuudha. Kanaaf magaalaa jechuun haalata adda addaatiin ibsuu dandeenya jechuudha. The process of the development of urban settlement yookaan ADMC yookaan processni yookaan guddina magaalaadhaa is now as urbanization jennaan jechuudha. Guddina magaalaati maal jennaan jechuudha. The process of development adeemsi magaalaan ittiin guddattu tokko maal jennaan jechuudha. Urbanization jennaan. In the most part of the Africa irra caalaan yookaan ardiin Afrikaadha. Urbanization is a recent phenomenon taatee dhiyeenya kana dhufe duraan baadiyyaa keessa urbanization magaalaan jechuudha. Urbanizationiidhaa fi urbaniin tokkuma taa'uun akkasumatti city wanni yookaan hundi haala qubsuma uummataati wal dhaban malee isaan hundinuu magaalaadha. It is attributed amala kam qaba to the colonialism amala koloniidha. Koloniitu jira jechuudha Afrikaa keessatti yeroo baay'ee akka dabreetti jechuudha. Kanaaf urbanization is Ethiopian oguneval is not influenced by the European colonialism. European irratti dhiibbaa hin goone fakkeenyaaf maaliif it is not controlled it is not captured over long periods of times. Ethiopia is not captured by the colonization in colonifatamne waan taateef Ethiopian jechuudha. Kanaaf influence hin goone uummanni Awurooppaadha Ethiopiyaa irratti dhiibbaa hin goone jechuudha magaalaa isaanii irratti. Kanaaf it is planned yookaan gartee unplanned natural phenomena of 19th century of early 20th century jenne laallaa jechuudha.
Kanaaf fokkasiin xiyyeeffannaan jiru immoo not all grouped settlements are classified urban centers is different countries using different criteria criteria for the assigning the status of urban centers of settlement. The major criticism use of Ethiopia's jennaan jechuudha wantoota kana ilaalla. Not all grouped Guruppiin taane guutummaan guututti settlementiin haalli qubsumaa are classified kan addaan babba'ee jira as urban center yookaan gartee handhuurri yookaan magaalaadha different countries biyyoota adda addaa keessatti is the different criteria ulaagaawwan adda addaatiif for assigning the status haalawwan of urban centers of settlement haalawwan qubsumaa yookaan giddugaleessa magaalaadha the major criticizes haalli qeeqamsaa yookaan gartee criterion haalli ulaagaan jechuudha. The major criteria used to Ethiopian are one is fayyadamte maal Ethiopian the settlement has minimum of to a hunger maalif settlement qobsumti hangam takka ta'uu qaba namoota 2,000 ta'uu qaba jaaniin lafa kaan two third of populations lama sadaffaan lakkoofsa baay'ina uummataa in the settlement jiraachuu qobatu qaba area are engaged jajjabeessuu qaba in none yookaan gartee nan agricultural activity irratti kan hirmaachuu qabu maali lama sadaffaadha malee nama hundaa miti. The settlement has non agricultural kan jennuun trade akkasumatti manufacturing kan jennee akkasitti dubbannu sun non agricultural kan jennee ilaalle agriculturally addatti. The settlement has characters yookaan gartee municipality yookaan gartee municipality qaba karaan karaktera yookaan municipality ka qaba karaktera qubsumtii baay'in lakkoofsa uummata Itoophiyaadha jechuudha. Akkasumatti the presence of social survives and the amenities akkasumatti gartee maaltu jiraachuu maali jechuudha social services qubsumtii uummataa gartee social services qabaachuu qabdi jechuudha. Tajaajila uummataa kan jennuun kanneen akka buufata fayyaa jiraachuu qaba magaalaa keessatti ogguun fi uummanni qubsumatee walitti heddummaatee jiraata educationin jiraachuu qaba. Gartee wannoonni uummanni itti fayyadamu jiraachuu qabanii jechuudhaan gartee amalli isiin qabdu haala kanaa jechuudha. Kanaaf the numbers of the settlements meeting the criteria gartee criteria yookaan gartee settlement uummata meeting to those criteria ulaagaawwan gartee bara 1984 was about gartee 322 gartee guutamee jira. Those is the settlement had lakkoofsi uummataa 10.23% gartee of the total population of country lakkoofsi uummataa waliigalaa baay'ina Itoophiyaadha naannoo magaalaadha jechuudha bara 1984tti and this is one of the last urban population size dha jechuudha. Kanaaf the world akka addunyaatti baay'ee bikka uummanni gartee irra hin jiraannedha jechuudha. The numbers of the settlement lakkoofsi baay'ina uummataa within the great zone lamaa ol peoples is 1994 had the increased karaa 500 fi meeqaatti ol dabalee jechuudha 39tti. Those have the percentage meeqa inni kun immoo tuqaa 12.8 jechuudha percentage of the country's populations bara 2007tti ammoo hanga numbers of others hanga meeqaatti ol siqe jechuudha 927 ammas bara 2020tti urban populations in about meeqaatti ol dabalee jechuudha percentage about of the country's population gara percentage 20tti akka ol dabalee beekuudha qabnaa jechuudha haala inni dabalaa dhufeen jechuudha. Kanaaf the distributions of urban centers faffaca'insi baay'ina iddoo magaalaadhaa jechuudha. Ethiopia's shows nu argisiisti maal considerably especially variations adda addummaa jiru jechuudha. This could be explains haalli jiru kun nu agarsiisa in terms of the very concentrations of industries and the survive akkasumatti gartee concentration yookaan gartee jiruu fi industry jiru akkasumatti tajaajiloota adda addaa kan jiru tajaajiloota service such as kanneen akka bandoota ala schoolidha healthidha kanneen akka mana barumsaa kanneen akka buufata fayyaa water supplies dhiyeessii bishaanii electricity akkasumatti transportation illee dabalatee iddoo magaalaatti maaltu jiraachuu qaba jechuudha. Wannoonni kun hundinuu jiraachuu qaba jechuudha. Haala qubsuma unolaan wanna asirra keenya kana jechuudha. Hierarchically of the settlement haala qubsuma inni ittiin jiru gochuu kun olaa giraafii kana irratti megalopolis akkasumatti contributions of the metropolis akkasumatti city towns villages hamlets kan jennuun akkasumatti isolated home farmers akkasumatti rural area urban area asii olitti akkanatti jira. Rural area jalatti eenyu jira jechuudha. Isolated home farmstead bikka uummanni baay'inaan irra hin jiraanne laata asirratti hamleetiin faan viileejiin faan uummanni hedduun jiraatan akkasumatti taawunii sitii jechaa dabalaa hanga lakkoofsa uummataa hanga maagiloopoolitti deemaa jechuudha.
kanatti aansee kan jiru immoo Hamlet and the disease yookaan gartee disease in Ethiopia kan jiru jechuudha. Health and disease in Ethiopia tajaajila fayyaa fi dhukkuba yookaan Itoophiyaa keessatti kan laallu ta'a jechuudha. Kanatti aansee sagantaatti aanu keessatti jechuudha. Kanaaf isiniin jaalladhaa barattoota kiyya ta'een keessus ammallee hangaan danda'utti isin biraan jira waan hin ta'eef yaada keessan koomentii jalatti akkuma naa barreessuu jirtanitti itti fufaa ammallee aayilaabii warri yaada gaggaarii naa barreessuu jirtan hundi keessanuu galatoomaan isiniin jechaa. Isinis na bira jiraadhaa laayik godhaadhaa namoota biraa akka fayyadaman chaayinaalee keenya taasisaa. I love you.